arrantana gammachuu lama gammachuu lamaan qaba gammachuu lamaan maali takka obboleettiin teenya taniin kalee bakka baate maatiin guutuun mansuuriyaa siin akkanne obboleessa kiyya balloodhaaf kanne rakkattee rakkoo isiin keessa jirtu keessaa baafnee mana isii keessa deebisuudhaaf gammachuu tokkoffaatii anaa fi alhamdulillah gammachuun lammadaa isinumaa wajjiinuu sagalee tiyyaa walitti deebi'ee akkana fuula keessan taa'ee du'aa isinii godhuun naaf gammachuu lammaffaati gammachuu zalaalam rabbii isiniif haa kennu namni rakkoo keessa jirtan rakkoo rabbii isinii haa baasu hamtuu takkallee jala najaa rabbii isinii haa baasu ta duniyaatii mi ta akhiraa jala rabbi najaa isinii haa baasu warra karaa khayrii irratti karaa nagayaa irratti jiraatu rabbi isinii haa godhuun jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi keessanuu kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffata baganuuf jiraattan nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu. Obboleeyyan kiyya tortii ji'a meeqaa booda arraan tana fuula kaameraatiin walitti deebinee jirra akkam isin nageenaaf qabdanii hundummaan keessanuu warreen qilleensarraan duraan nu hordofaa ture nageenuuf qabdanii fayya qabdanii. Tokkoon keessa wayi mataan dhukube yoo ka mataan dhukube jiraatillee rabbi nuuf haa aafiyu. Daawwattoota keenya numa garra yeroo laa'ina seennee eessa dhabamanii maaliif baddanii maal taatanii maaltu isin mudatee warri jechaa turtan hedduutu jira hagama normaala bilbilaatiin dawwalee nu gaafatus maaliif baddan warri nuun jechaa turtanis alhamdulillah rabbil alamin nuti ni jirra isinoo nuuf jirtanii salaamtaan teenya tan onnee irraa kaate tan obbolummaa bakka isin jirtanitti tokko keessanitti isin dhaqqabu akkuma maatii keenya ka waliin dhalanne ka keessaa dhalanne karraa dhalanne ka waliin guddanne kan beeku yaannutti isin irraa illee gaafa banne isin yaannaa akkuma isin nu yaaddanii namoonni baay'een gama keessaatiinis dhuftanii eessa baddan maal taatan jettanii yaada qabnu nu wajjin qooddattan ulfaadha galatooma baganuuf jiraattan. Warrootni namoonni mataa afuura nu baafachiiftan jettanillee isinuma afuura baafachiisuuf kadhabamne rakkoo teenya hunda hinnee ol baafnee mataa isin waliin yennee usnee akkasii meeti kishoo balloonis yaada qabu haa dubbatu najjaayii yaada qabu haa dubbatu anaasoo inni kiyya dheeraadha haasoo baatii jaamoo torba isin irraa badee waliin qabadhee dhufee isin akkasitti gaa isin wajji qooddannaa. Akkasumas du'aayi diyyallee waliin isinii godhuu ta'a asumaanuume karaballoota dabarsa daawwattoota keenya jechuun alhamdulillah karaballoo gammachiifnee jirra. Egaa kun hanii jechuun akkana barbaannee baarjii najjaashii jechuun waliin garree jechuun alhamdulillah hedduu takka jechuun barbaadu jira hedduu takka jechuun isinillee du'aayi dheessan teessanii nu bira dhaabbattanii nu gargaartanii jettanii hedduu takka jechuun galatooma baarii fi najjaashillee naa galatoomanii egaa jechuun isinillee galatooma baarillee najjaashillee naa galatoomu alhamdulillah kun akkana wajji barbaannee jechuun agarree intalti jechuun shayitaanii jechuun biftuun janisan jechuun naanii bachiiftee akka malee goote amma turlee jechuun naanii biraanka takkanii irra dalagee jechuun quba qabdanii biraanka san jechuun gorsa isiiti biraanki milleedha nama biraan dhaqin gandan dhaqin bakka gartee ooshaan dhaqin jee achi keessa gartee isii waatti goote guyyaa lamadaa jechuun shaaruma irratti jechuun takka karaatti tireetanii achumaanuu achuumsanii nagaa dhaabbachiisanii kanallee amma turlee isinii meeti jira. Asmaanuu kun ofinnee jira isinillee baga maddanii nutillee gammannee jira amma kun akka tokko taatee dawallee itti goonee jechuun huccuullee jira jechuun jennee jechuun nallee beekte du'aan nallee nu wallaalte baar qufa beekte atu eega daawwatti gootes beekte eega daawwatti goote taa'ilaa kanatti gootes beekte. Kanaafuu hordoftoota keenya naafi balloon illeen yeroo hedduu lappaanee halkanii guyyaa waa jalaan ta'anye eega qaalittiin san mana kanaa fuute booda qaalittiin sheeyitaatittiin biiftuu jedheen san eega mana kanaa gabbaafte booda naafi balloon mana irratti hin galle akkasitti deemnee baarillee barbaannee aboo dubbiin tun dubbiin ballootun nama jaartii ballootun naman teessiftu haniin tun naman teessiftu miyyoo sana dhabamsiiftee bakka godee isiin geessite kanaas gartee tokko barbaannee bakka isin jirtu ta duraan anilleen beekusan illee jijjiirtee jirti bakka biraas illee ta biraas akkattiin dhagee barbaannee akkasitti dhaynee waliin baamnaa jeetiin baarillee yaamnee akkasinnaa fi balloon baarillee yaamnee akkas dhaynee fuunee alhamdulillah balloodhaaf mana galchine amma booda akka gartee akka rabbii wajjin akka gartee shayxaanummaan shayxaanaa fi haasinni adda addaa hundi gartee jaartii ballootii fi isa hedduu kan seenne ni goona arraawno baaris baar amma duraas bu'aa bahii hedduu keessa dabree gaafa amma dura manatti itti godhanii alatti itti godhanii naannoo mana balloo kana jarri akkasii balleessanis karraa nagee godhe baaris haa galatoomu gartee gaa namni
namni gartee ilma namaatiif dhaabbatu rabbillee ni milkeessa innilleen quuqama arragaa baatii meeqa kaas hin bahin quuqama dubbii kanaatu akka malee boo'ee gartee dhiirti gartee waywaanni dhiiraa boo'a jedhan boo'a gartee boo'icha balloon akkasitti boo'ee kana dhageeti balloo kana deemeetti dhufee akkasitti balloo imimmaan sirraa qe'an nu waliin ta'e imimmaan sirraa qe'an maafu baadilleen haa galatoomuu galata guddaa qabaan jaa karaa baariin dabalata. Mee mala waa hundaa jechuun baarii hosinaa osoo bareedaadha. Baarii jechuun yeroo dheertuu takka as dhabdanii jirtanii duraan inni nuti jechuun guyyaa guyyaa illee taatu isin hojjeerra. Arrama jechuun egaa hani garree jechuun alhamdulillah mana galchinee hojii jirru. Waa hedduu jira jechuun tabaarii jechuun bakka hundaa nu bira dhaabbatu. Viidiyoo wal bahee isin marii maleedha. Barbaada kanatti isin hojii jira. Asbaanee isin mul'achuu kanaaf arra isumaa karaa isaatti dabarsine jiraatu mee baar ati daawwattoota waan siyaate haasa'e. Daawwattoota keenya dhugaa rabbii dubbachuuf osoo nani nagarra sun bahutti dhugaa rabbii dubbachuuf ani miidiyuma kanarraa baduun bade. Maaliif jennaan lafarraa baduun feene miidiyaa irratti ol bahu guutumattuu feene. Maaliif amma yeroo dhugaadha yeroon silaa namni miidiyaa irratti mul'atu yeroo akka malee hawaan takka takka tasi rakkiftuun ol baatu dhiisi yeroo gammachuuti. Nama wajjin gaafa obboleessi kee gammadu gammachuu obboleessi kee irratti argamtee fuula miidiyaa irratti illee namoonni fuula miidiyaatiin nu beeku gammachuu nuti waliif gammannuu fi gammannuu namni tokko gammadu obboleessi isaanii kan miidiyaa irra beekan gaafa gammadu waliin dhaabbannee waliin mul'annee wal biraa maa isin dhabna kan namni illee injuu silaa gaafa akkasiiti kan namni ol boofadu ani akka obboleessaa tokkotti gadda yookaan rakkoo balloon amma keessa jiru dhiisi guyyaa gammachuu isaatu miidiyaa irra mul'achuu hin jibbe. Maaliif jennaan waan amma dura ture quba qabdanii sanboodaan ammoo haanii gaafa balloon fuudhu haal dureedhaan namni akka inni fuudhu godhe bakka abbaa bu'ee maatii isii dubbisee maatii isiirraa isni fudhatee bakka intala teeny bakka abbaa bakka haadhaa ta'e kan nijaanii namni balloo kanne ana gaafa sanuu jechuu mee dhaabbaddu balloo gammachuma tana utaallee miidiyaa irra baasuu keessa waa hedduu jira. Hin dubbannu waan jiru gaafasuu isaan akka ol hin baaneen godhan akka kiyyatti jechuudha. Isaan akka ol hin baaneen godhan. Maaliif asuma keessa namni tana harkee waa hedduu godhu hedduutu jira waan jiruufin sanuu lafatti gammachuun ta'isa lafatti waa meeqa ta'e isaan silaa gammachuu isaanii ol baasuu danda'u harkeen. Haa ta'u rakkoon asiitunis ni baay'attee taanirraan taanit dabartii. Ammoo waan kana fuutee fuula miidiyaa irratti fiitee namoota hedduu yaaddeessuu fi rakkisuullee ni rakkanne waan ofirraa akkasuma dhiifnee ani gama kiyyaan tanaaf hin bade. Haa ta'u har'aan tana obboleessi keessan kunoo bahar kan isin iyyaafachaa turtan rakkoo haaniitiif dhugaa dhiyoo tanallee gaafa barbaannu Najjaashi anaa balloodha viidiyoollee dhiisaa kaameraallee dhiisaa jee nuundi waliin barbaadaa takka takka tana harkaa badanii isaan mammaran malee gama kiyyaan gaafa waliin argamnu dhoorkaatiin ture. Gaafa mul'atteef baafnetti gammachuu daawwattoota agarsiifnu barbaada keenya akka namni quban qabne akka warri silaayisii harkaa qabu barbaadu jiraachuu akkanii bakka hin jijjiirre waan akkasii waa hedduutu jira. Har'ammoo isaan isii walumaan taanee as baafnaaniin hanganaa'u isaanis itti dhiisee xiyyaafis isinii dubbadde asumaan baduu keenyaas deebinee walitti kunoo viidiyoo takkaanillee taatu jechuuf mul'adhee dhufe. Haa ta'u isinillee baga gammaddan nutillee gammannee jirra. Asumaanuu obboleeyyan keenya warri nu yaadaa turtan warri nuuf rakkachaa turtan warri rakkoo teenya yaadaan nu waliin qooddachaa turtan rabbiin rakkoo takkallee isin hin garsiisinii yaadaa muraada keessa rabbi isin haa guutuu dhibdee isinii jirtu hundi tokko tokko keessanitti dhibdee isinii jiru hunda rabbiin abbaan fayyaadhaa kan dhibdee san nama fidu kan nama aafiu kan ujjeesu kan ukaasu kan nyaachisu kan obaasu inni tokkichaan mitii dhagaa jalatti sooru bakka isin jirtanitti rabbi nagaa isin haa godhu bakka isin jirtanitti fayyaa rabbi isinitti haa ta'u warri mana madaamii bakka dalagaadhaa bakka dalagaa teessanii rakkoo teenyan waliin qooddatan rabbi rakkoo keessa isin haa baasu nagayaan biyya abbaa keessanitti warra galu rabbi isin haa godhu ka biyya firiidamii qabdu teessanii nu daawwata warri haadha abbaa keessan galgalaa ganama dheeytanii ziyaaratanii deebuu dandeessanis haadha abbaa keessanirraa warra eebba fudhatu rabbi isin haa godhu biitti feete biitti biyya fi geessu hin jirtu warra gammachuu riskiin biyya teenyatti galee haadha abbaa keenyaa waliin warri haadha abbaa lubbuun haadha abbaan isaanii lubbuun jiru isaanii wajji taa'ee gammadee gammachuu eebbarraa fudhatu rabbi nu haa godhu warri haadha abbaan kara fuula rabbii duraa deeme maatii jannataa rabbi
isiniifaa godhu namni haati duraa dhukkubu Walumaan haadha keessan Rabbi rabbi duraa isinii haafiyu namni abbaan duraa dhukkubu abbaa keessan rabbi isinii haafiyu Amiin jaa, amiin, amiin jaa. keessan duraa dhukkubu obboleeyyan keessan ka dhukkubsatu rabbi isinii haafiyu balaa adda addaa jala rabbi najaa isin haa baasu qaddara akka malee jala rabbi najaa isin haa baasu hamtuu fuula keessan duraa isinitti as deemtu jala rabbiin najaa isin haa baasu isinii fi hamtuu teessan rabbiin girdoo isinitti haa kaa'u balaa duuba keessanii isinitti as deemtu ta isin firraa quban qabne rabbi isinirraa haa deebisu waan akka malee rabbi isinirraa haa qabu waa dhaba rabbi isinirraa haa qabu dhibdee akka malee rabbi isinirraa haa qabu fayyaa rabbi isinitti haa ta'u riskii teessanirraa gammada humna teessanirraa gammada waan harkattanirraa waan dalagattanirraa tabarakaa rabbi isiniif godhee rabbi isin haa gammachiisu namni haqni isaa alatti duraa bade namni haqni isaa harka namaa Rabbi haa deebisu dura harka namaa jiru rabbi isiniif haa baasu akkasiin isiniin jaa anaafillee obboleessa keessanii du'aayii naa godha an du'aayii isinii godhuttiin jira du'aayii tiyya tana rabbi isiniif haa qeebalu warri akkumaan jeetti haadha abbaan fuula rabbii duraa deeme maatii jannataa rabbi isiniif haa godhu nutilleen asirraa deemuuf teenya dhuma teenya shaadaa rabbi nuuf godhe warra asirratti illee khayrii dalagatee jannatatti illee maatii fiitii wajjin jannata gammadu rabbi nu haa godhu anaas isiniis arraan tana gammachuu lama gammachuu lamaan qaba gammachuu lamaan maali takka obboleettiin teenya taniin kalee bakka abbaate maatiin guutuun mansuuriyaa siin akkanne obboleessa kiyya balloodhaaf kanne rakkattee rakkoo isiin keessa jirtu keessaa baafnee mana sii keessa deebisuudhaaf gammachuu tokkoffaatii anaa fi alhamdulillaahi gammachuun lammadaa isinumaa wajjiinuu sagalee tiyyaa walitti deebi'ee akkana fuula keessan taa'ee du'aayii isinii godhuun naaf gammachuu lammaffaati gammachuu zalaalam rabbi isiniif haa kennu namni rakkoo keessa jirtan rakkoo rabbi isin haa baasu hamtuu takkallee jala najaa rabbi isin haa baasu ta duniyaatii mi ta akhiraa jala rabbi najaa isin haa baasu warra karaa khayrii irratti karaa nagayaa irratti jiraatu rabbi isin haa godhuun jaa akkasi aamiin jechuun dagatinaadha anaafillee du'aayii godhu hin dagatinaa isaafillee du'aayii godhu hin dagatinaadha najaash yaada qaba kanamaafuu daawwattotaa fi hordoftoota keenya namni gartee ilma namaa hin galatoonfanne rabbii hin galatoonfatu jaanii baadhatis galata guddaadha qabda waan kana bu'aa bayii yeroo hedduudha nu wajjin jirta viidiyoo keessatti illee viidiyoo sanallee marinaa hojiin baafnaa jettee har'a hojii saniin nu wajjin as baafte galata guddaa qabda galatoomi kanamaafuu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu